mirgi himatamuu dhabuu kun akka irraa ka'u kagaafannu kabajamoo obbo Gammachuu Dabalaa Gannatii irraa kan filataman godina Wallaggaa Lixaa naannoo filannoo Naangoo Biilaa irraa filatamanii miseensa caffee kanaa ta'anii kabajama caffee kanaa ta'anii tajaajilaa turanii jiru. Kabajamoon kun yakka cimaa fi naamusa cimaa raawwachuu isaaniitiin eeruun gara biiroo abbaa alangaa dhufee qorannee tarkaanfii fudhachuu irra geennee jirra. Yeroo ammaatti miliqanii kan jiran waan ta'eef akka arginetti to'annee seera jala oolchuuf ammoo mirgi heeraan kennameef kun kabajama caffee kanaa irraa mulqamuu qaba. Kanaaf bu'uura heera mootummaa naannoo keenyaa keewwata 48 fi labsii gurmaa'insaaf naamusa miseensota caffee labsii 201 barkuu 209 ba'ee keewwata 50 xiqqaa 1 xiqqaa 2 fi 9tiin mirgi himatamuu dhabuusaa akka irraa nu ka'u kabajaan gaafanna. Kabajama miseensa caffee yaada qabda yoo jiraate. Tole. Harkinatti mul'atu waan ta'eef dhimmichi bal'inaan wanta asirratti ibsamus hin qabu waan ta'eef mirgi himatamuu dhabuu dhiyaate sirriidha kan jettan sagalee deeggarsaa. Sagalee deeggarsaa. Alakkaawamu. Waan ifan taanetu jira. Yaandi yoo jiraate miseensa caffee mirgi addaa akka irraa ka'u dhiyaate yaandi yoo jiraate yaada sidii kan. Kabajamoo obbo Abdurrahman. Yaanni dhiyaate mirgi addaa mirgi himatamuu dhabuu irraa ka'uu ka jedhu nu ifee sirriitti nu banne namni cal jedhee harka baasuu rakkate uduu sirriitti nu ifee maaliif cal jenneetu harka baasuu qofa duun taane hubannee uduu baasne jechuun nu dhibee waan nama dhibe tokko adda baafachuu barbaachisaa yakka cimaa jedhamee yakki kun maal akka ta'e uduu hin beekne yoo harka baafne nuun galu nama sanillee hin beekne garuu uduu hin beekne illee yakka nama irraa mulqisiisuuf kaan uduu adda baasanii nu ifee jedha gara kiyyaan. Wanni baay'ee waan asirratti ibsamuu mi waan ta'eef abbaan alangaa waliigalaa haasaniiti jiru. Aadaa duudhaa ummatichaatiifis gaarii waan hin taaneef asirratti kaasuu waan hin barbaanneef yakkichaa fi wanti raawwatame waan ulfaataadha. Caffee kanas hin madaalu ummatas hin madaalu waan ta'eef waan akkasii asirratti kaasuun ulfaataa waan ta'eef dhimmichi isaa immoo warri beeku sirriitti beeka. Kana caalaa immoo dhuunfaadhaanis wanni adda bahuu jiraate mirkaneeffachuu dandeessanii gochichi garuu waan asirratti dhiyaachuudhaafis ulfaataa ta'uu fi sadarkaa sanitti kan dhiyaate yakka cimaa akka ta'ee fi rakkoo naamusaa ulfaataa akka ta'e immoo kaasaniiti jiru jechuudha. Kabajamoo obbo Guyyoo wanti dabaltanuu. Galatooma gaafii ka'ee qabaa fi garuu yoo tokko yakki qoratamu kun baay'een isaa asitti ibsuufis tokko yakki kamuu aada malee yakki kamuu safuu cabsa. Garuu yakkoota kabaja caffee kanaallee hin madaalle ibsuun namaatti ulfaatu jira. Miseensonni caffee akkasitti akka naa hubattan jedhanii asii ibsuufuu yakkoonni tokko xiqqoon ulfaatu. Kanaaf walumaa gala akka wal amantaa fi wal dhugeeffachaaf ta'u yakka cimaa safuu seeraallee cabse safuu aadaallee cabse kan raawwatanii fi viidiyoonis ragaan adda addaa qoratame harkeen jira. Kan humnuu hubadhaati yoo mirgi himatamuu dhabuu irraa ka'ee nu mirkaneessitan jedheeti yakka jabaa raawwata waan ta'eef kanuma jechuu barbaada. Mirgi himatamuu dhabuu caffeetti waan dhiyaateef kan ka'u miti. Seera qabaa. Mirgi himatamuu dhabuu kabaja ummataati. Gochisaa yakkis cimaa ta'uu fi ragaadhaan kan mirkanaa'e ta'ee sadarkaa kanatti dhufa malee akka gaafiin akkasii jiruun silaa baay'eetu dhiyaata. Garuu of eeggannoo guddaadhaan
dhimma ragaadhaan deeggaramee fi qabatamate garuu immoo miseensi caffee biraatii sirraa barachuu qabu dhimmoota akkasiiti kanasitti dhiyaatu waan humnaa olii akkuma kaasan kana waan ulfaataa fi kaasuufis namatti hin tolle baay'ee waan jiruuf sadarkaa caffee kanaas kan hin madaalle ta'uu beektanii mirgi addaa himatamuu kun irraa ka'ee seeraan gaafatamuun isaa namoota biraatis barsiisuu danda'a miseensi biraa sirraa barachuu waan danda'uuf akkasitti hubatamee yoo mirkaneessinee gaariidhaa kajuun qaba. Gaafiin addaa yoo hin jiraanne gara mirkaneessuutti deemna. Sagalee deeggarsaa. Buusaa. Miseensa sagaleen kanneen lakkaa. Sagalee mormii. Sagalee mormii natti mul'atu. Akkaataa sagalee kennameetiin sagalee deeggarsaa 395 sagalee mormiin jiru miseen sagaleen kanneen sadii sagalee caalmaatiin mirgi addaa himatamuu dhabuudha irraa ka'eeti jira. Yaada murtoo lakkoofsa 12 muraa 2018 tahee hojiirra kan oolu tahaa dhiyeessitoonni guddaa galatooma.